Itoophiyaa keessatti Get IO akkaawuntii akkamitti akka isin banachuu dandeessan. Faayidaan isaa onlaayinii irratti kiriptoowwan adda addaa Hamaster Koompaatii Taappiswaapii fi akkasumallee toonisii kiriptoowwan adda addaa kan fayyadamtan bitachuu fi ittiin gurgurachuu kan itti dandeessan. Akkasumallee yeroo inni listi ta'ee eebbifame kan irratti gurgurachuu dandeessan weebsaayitii Get IO jedhamtu jechuudha. Akkaawuntii mataa keessanii isteeppii baay'ee salphaa ta'een Itoophiyaa keessatti akkaataa isin itti kireet gootanii itti fayyadamuu dandeessan. Namoonni baay'een komentii kan naaf barreessitan jechuudha. Get IO'n Itoophiyaa keessatti eeyyamamaa miti akkamitti banachuu dandeenya jettanii kan na gaafattan full guide qabadhee isiniif dhufeetiin jira jechuudha. Kanaafuu namoonni chaanala Oromaan ifaaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaan Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale Get IO akkaawuntii akkamitti banachuu dandeenya akkasumallee kiriptoowwan adda addaa kan onlaayinii irratti dalagannu kamiyyuu ittiin bitachuu fi ittiin gurgurachuu kan ittiin dandeenyu Get IO irratti jechuudha. Kanaafuu akkamitti karaa salphaa ta'een akka itti kireet godhachuu dandeessan isin barsiisa. Jalqaba irratti Google Chrome keenya keessa deemna jechuudha. Aappiilee ni qaba. Aappiilee akkamitti akka isin itti banattan isin argisiisa jechuudha. Garuu karaa sirriidhaan jechuudha fudhatama kan qabu Google Chrome irraan akkaataa isin itti banattaniin isin argisiisa. Linkii Get IO kana karaa sirriitiin akkaataa isin itti banachuu dandeessan linkii isaa description box jalan isiniif kan viidiyoo amma isin barsiisaa jiru kana jala argattu yookaan Telegram kiyyarraa argattu jechuudha. Telegram kiyya chaanaaluma kana jira. Kanaafuu jechuudha Chrome keessan irra eega seentanii bakka sarchii kanarratti Get IO jettanii ni barreessitu jechuudha. Haala kanaan jechuudha Get IO jettanii eega barreessitanii haala kanaan isiniif dhufa. Sana booda barreeffama tokkoffaarratti isiniif dhufu kana official website of getio.com kan isiniin jedhu kana ni argattu jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko irratti kilik gootanii keessa seentuu jechuudha. Sana boodaan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Asirratti login jettanii seentuu jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isinii dhufe login jettanii keessa seentuu jechuudha. Sana booda ammallee haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Ani amma weebsaayitii isaanii irratti banuutti jira jechuudha. Aappiilee ni qaba. Aappii irratti illee akkamitti akka isin banattan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti xumurtaniituma aappii yoo gadi buufattan kallattimaan login gootaniituma seentanii jechuudha. Haala kanaan yeroo inni isinii dhufe iimeela keessan kan paaswordii isaa beektan asitti ni guutuu jechuudha daawwattoota kiyya. Nama iimeela kiyyallee asitti guutee xumureetiin jira. Haala kanaan eega itti guutanii jala kanatti paaswordii guutan. Paaswordiin isin asitti guutuu qabdan kan iimeela kanaati jechuudha. Dijitii 8 ol kan ta'e jechuudha. Asitti ni guutuu jechuudha. Paaswordii kiyyallee itti guutee xumureetiin jira jechuudha. Sana booda as keessatti gadi buutanii sanduuqa kanarratti raayitii ni gootanii kana ittillee godhuu baattan rakkoo hin qabu opshinaala jechuudha. Garuu security akka isiniif ta'u jechuudha raayitii itti gootuu jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii login ni jirti login bakka jettu tanaan ni cuqaastu jechuudha. Sana boodaan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Paaswordii keessan Google irratti akka seef isinii ta'u ni barbaadani jedhee isin gaafata. Fuuldura kanatti yoo barbaaddan seef gootan jechuudha. Akka karaa boodallee yoo dagattanillee Chrome keessan akka argattan ta'u seef gootanii jechuudha. Sana booda haala kanaan jechuudha isiniif dhufa. Email verification code isiniin jedha. Email keessan irratti verification code isiniif erginee jirra jira. Kanaafuu email isin amma asitti guutan kana keessa dhattanii koodii fudhattu jechuudha. Email keessan irratti haala kanaan koodiin isiniif dhufa. Login verification code jedhee haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Maturee Get IO jedhuun jechuudha. Kunoo koodiin jala kana jirti. Isa kana sakandii takka quba keessaniin gadi qabdanii copy gootanii jechuudha. Kanaafuu eega copy gootanii bakka reefuu kanatti deebitu jechuudha. Akka amma inni koodii isin gaafate kanarratti dhattanii paste gootu jechuudha. Sana booda ufumaan automaatikaalii fudhataa jechuudha. Yeroo isin paste itti gootan jechuudha ni eeggattu jechuudha. Kunoo amma haala isin argitan kanaan jechuudha amma guutumaan guututu jechuudha. Eega koodii itti galchine boodan haala kanaan jechuudha gara fuulduraan oofaa fuula itti aanu qabatee nuuf dhufa ni eeggannaa jechuudha. Sana booda yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe upgrade case bakka jedhu kana kilik gootanii jechuudha. Already akkaawuntii keenya kireet goonee jirra jechuudha. Amma haala isin argitan kanaan kireet goonee jirra. Kan nu hafe amma jechuudha akkaawuntiin keenya kun amma ittiin gurguruu fi ittiin bituuf waan tokko ittiin sochoosuuf jechuudha dirqama seera qabeessa godhuu qabna jechuudha. Seera qabeessa godhuun fakkeenyaaf verify godhuu qabna jechuudha. Haala kanaan eega bantanii xumurtanii maal gootanii asirratti gadi buutanii jechuudha verify bakka jedhu kana ni agarta. Daqiiqa lama keessatti complete akka ta'u nu gaafata jechuudha. Kanaafuu maal gootanii asirratti verify now bakka jedhu tanani cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan identity verification jedhee isinii dhufa jechuudha. Asirratti gadi buutanii jechuudha nationality keessan ni filattu jechuudha.
jechuudha qastiin fuuldura jirti asirratti cuqaastanii jechuudha biyya keessanii filattu jechuudha biyya kan fakkeenyaaf amma kanuma Itoophiyaatiin filadha jechuudha asirratti qastii yeroo isin tuttan haala kanaan isinii dhufa biyya keessan akka isaanii filattu jechuudha Itoophiyaa jettaniituma filattu jechuudha waan amma filaddeetiin jira jechuudha biyyoota barbaachisu filaddeen jira asirratti first name fi last name irratti illee maqaa keessan isa sirriitii fi maqaa abbaa keessanii kan buukii keessanirra jiru yookaan paaspoortii keessanirra jiru asitti ni filattu jechuudha daawwattoota kiyya kun waan amma maqaa kiyyallee haala kanaan filaddeetiin jira maqaa abbaa kiyyallee asirratti nan filadhaa jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan maqaa amma kanallee filaddeetiin jira jala kanatti maal nu gaafata jechuudha daawwattoota kiyya ID nu gaafata jechuudha nationality keenya nu gaafata asirratti ID waan barbaadan qastii fuuldura jirturra cuqaastanii jechuudha paaspoortii illee yoo qabaatan rakkoo tokko hin qabu jechuudha kun asitti nu isin gaafata ID keessan akka itti guutan isin gaafata jechuudha waa sadii isin gaafata asirratti national ID fi akkasumallee paaspoortii akkasumallee driver's license isin gaafata jechuudha an ammaaf jechuudha paaspoortii maaliin guutuu barbaade waan ta'eef jechuudha paaspoortii ka jedhu kanarratti inni cuqaasaa jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa ID number isiniin jedha raqama ID keessanii itti guutuu jechuudha ID numberii kiyya nama ittiin guutaa jechuudha kunoo itti guuteetiin jira ID numberii kiyya sana booda neextiin jala kana jirti next jettaniin gara fuulduraa deemtuu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa waa lama isin gaafata asirratti dudduuba paaspoortii keessaniitii fi akkasumallee fuuldura paaspoortii keessanii isin gaafata jalqaba irratti dudduuba isaa jechuudha bakka Itoophiyaa jettu mallattoon urjii irra jirtu san bilbila keessanii inni sawwartu yookaan footoo kaafattu jechuudha sana booda kunoo gaalaarii keessaa fudhatanii ol deebitu jechuudha amma kan ittiin nu hafe jechuudha gama gadii irratti kan fudhannaa jechuudha fakkeenyaaf kan fuula paaspoortii keenya keessa paaspoortii keenya sawwarannee dura gaalaarii keessatti buufannaa jechuudha sana booda ni fudhannaa jechuudha kun amma lamaanuu fudhadheetiin jira jechuudha haala kanaan gaalaarii keessaa jechuudha kan olirratti dudduuba paaspoortii keessanii kan gadii irratti immoo fuuldura bakka fuulli keessan itti mul'atu pootoon keessan irra jirtu san itti galchitu jechuudha gaalaarii keessan keessatti yeroo dura iskaan gootanii sirreeffattaniiti jechuudha anama lamaanuu itti galchee xumureetiin jira jechuudha mallattoo yeroo isin cuqaastan kallattii man gaalaarii keessa isin galcha san booda neextii gootuu asirratti kaameeraa banamuu deemaa doon tallau ka jedhuuf okkeetu isinii dhufa okkee jettaniin kaameeraa keessan bantanii eeyyama itti kennitu jechuudha fuula keenya nu kaasuuf deema yookaan nu qarrasuuf deema jechuudha kanagaa maaliif faayidaan isa fakkeenyaaf pootoon paaspoortii keenya irra jirtuu fi fuulli keenya akka tokko ta'e cheek godhuu deeman jechuudha maaliif sikuriitii waan ta'eef akkasumallee akkaawuntii waan ta'eef jechuudha kunoo ol jedhi gamas jedhi bitaa jedhi mirga jedhi nuun jedha anamma achi gamaa gamana jedhaatiin jira sana booda haala kanaan upload ta'aa jira ni eegganna jechuudha ofuma isaatiin hamma inni iskaan tahee xumuruutti ni eegganna jechuudha hanga inni cheek tahuutti jechuudha daawwattoota kiyya sana booda daqiiqaa 30 tura miiseejii yookaan verification isiniif erginaa nuun jedha jechuudha daqiiqaa 30 boodan haala kanaan verification nuuf erga jechuudha kun amma iskiriina kiyya irratti ni argitu open goone yeroo keessa seenne asirratti agree jettaniini jechuudha yoo barbaadan eksi gootalle keessa ba'uu ni dandeessanii agree jettaniini tuma jechuudha gara fuulduraa deemtu kun amma haala ajaa'ibaatiin jechuudha verify nuuf tahee jira jechuudha bifa ajaa'ibaatiin bifa isin argitan kanaan amma asirratti baalaansiin keenya 00 dha akaawuntiin keenya haala kanaan jechuudha verify nuuf tahee jira jechuudha amma akaawuntiin keenya step baay'ee salphaa taheen jechuudha daawwattoota kiyya akaawuntii keenya kireet illee godhannee akkasumallee verify illee godhannee jirra jechuudha. Kuma irratti bakka importantii taate takka geenye jirra jechuudha. Asirratti akaawuntii keenya kana security godhatuuf qabna jechuudha. Security godhuu qabna jechuudha akka yeroo wal balaan adda adda illee akka nurraa irra hin geenye profile keenya jala seenneetuma security bakka jedhu kana irratti ni cuqaasana sana booda asirratti gadi buune phone number verified bakka jedhu ni arganna jechuudha. Email ammalee phone numberii keenya verified waan hin ta'iniif kunoo inni asirratti nutti himaa jira jechuudha. Kanaafuu phone number bakka jedhu irratti ni cuqaastu sana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti biyya keessanii filatu tokkoffarratti fakkeenyaaf Itoophiyaa jettaniituma asirratti yeroo isin barreessitan koodiin biyya keessanii isiniif ba'a kunoo asirratti jechuudha isiniif ba'a irratti cuqaastu jechuudha sana booda asirratti lakkoofsa keessa foon nambarii keessan isa sirrii jechuudha itti guutu ka dalagaa jiru jechuudha jalatti illee gama gadiitti jechuudha bakka foon nambar jedhu jalatti jechuudha koodii isin gaafata koodii lakkoofsa keessan irratti isiniif ergee waan jiruuf lakkoofsa keenya keessa dhanneetti miseejii nuuf erge moo nuuf hin ergine ka jedhu miseejii koodii keenya ni fudhannaa jechuudha bilbila keenya irraa jechuudha sim kaardii amma sanirraa kun amma sim kaardiin keessa waan jiruuf naa ergee jira jechuudha asirratti daqiiqaa muraasa nuuf kenna waan ta'eef dafnee barreessina kun amma koodii asirratti guuttadheen jira gama gadiitti illee iimeela keenya irratti koodii iimeela keetti irratti koodii siif erginaa nuun jedha kanaafuu asirratti maal gootan jechuudha iimeela keessan irratti akka inni koodii isiniif erguuf jechuudha amma asirratti iimeela keenya keessa deemne jechuudha kallatti maal goona
miiseejii iimeela keenya irratti nu ergee waan jiruuf iimeela keenya keessa koodii san fudhannaa jechuudha. Koodii amma inni nuuf erge kunoo koodii haala kanaan nuuf ergee jira security jedhee nu ergee jira jechuudha. Kanaaf asirratti koodii kana yeroo tokkoof sakandii takkaaf qaqqabnee kooppii goone sana booda bakka duwwaa kanarratti deebinee paste goonaa jechuudha. Paste gootanii jechuudha. Koodii yoo barbaadan ni barreessitan yoo barbaadan paste gootu jechuudha. Sana booda login jala jirti. Login bakka jettu tana cuqaastanii kallattii mangara fuulduraa deemtu. Amma kun haala isin ajaa'ibuun jechuudha daawwattoota kiyya lakkoofsi keenyallee foon nambarii keenya verified godhannee jirra jechuudha. Seera qabeessa godhannee jirra jechuudha. Akkasumallee email keenyallee verify godhannee jirra jechuudha. Asirratti illee waa baay'ee kan isin gaafatu fakkeenyaaf waa hedduu isin gaafata. Wanni guddoon importantii kan ta'e kanuma nan amma guute kadhaa jechuudha daawwattoota kiyya har'aaf asumarratti nu ga'a jechuudha. Maaliif viidiyoollee nuti dheerata waan ta'eef jechuudha. Barnoota geexaa'oo jechuudha yoo yeroo qabaadhe jechuudha gara fuulduratti illee isin barsiisa bal'inaanii jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota adda addaa security adda addaa akkamitti akka isin itti godhatuu dandeessan jechuudha. Waa baay'eetu jira akka itti eeggatuu dandeessan karaa salphaa ta'een isallee isin barsiisa. Har'aaf immoo asumarratti viidiyoon waan nuti dheeratuuf nu ga'a jedhee yaada daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha. Akkaawuntii mataa keessanii jechuudha bifa baay'ee salphaa ta'een secure godhattanii akkasumallee verified godhattanii jechuudha. Yoo immoo paaspoortii hin qabaannellee paaspoortii namallee ittiin ta'u paaspoortii nama isin bira jiruutiin jechuudha verified godhatuu ni dandeessanii jechuudha. Verified godhatuun faayidaan isaa jechuudha. Kiriptoowwan adda addaa yeroo isin onlaayinii kanarratti bittanii fi gurgurtan daldala tokkollee ittiin geggeessuu hin dandeessan. Akkaawuntii banatuun qofti faayidaa tokko isiniif hin qabu jechuudha. Kanaafuu akka nama qawwee firiin keessa hin jirre yookaan xiyyitiin keessa hin jirre rasaasni keessa hin jirre baadhatuuti jechuudha. Kanaafuu waan faayidaa isiniif hin qabne baadhatuun faayidaa isiniif hin qabu jechuudha. Kanaafuu bilbila of jalaa guutuurraa akka inni faayidaa isiniif godhatuuf verify godhatuu qabdanii jechuudha. Verified yoo godhattan jechuudha. Hamster kompaatii dabalatee taappis waapii toonisii akkasumallee toon kooyinii dabalatee jechuudha. Akkasumallee noot kooyinii dabalatee jechuudha. Kiriptoowwan asirratti amma yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa kanarratti barsiifamaa jiranii fi deemaa jiru kamiyyuu jechuudha. Bituus gurguruus ni dandeessan. Daldala kamiyyuu ittiin geggeessu ni dandeessanii jechuudha. Akkuma beekamu hamster kompaatiin kan yeroo ammaa kana piriimar ta'ee jechuudha. Barsiifamaa jiru sadarkaa tokkoffaarratti waan guddalleen kan gadi ba'u jedhamee eegamaa jiru jechuudha. Akka addunyaatti fakkeenyaaf geexaa'oo kanarratti jechuudha kan yeroo ammaa piriimar maarkeetii irratti jechuudha kan beeksifamaa jiru kan ilaalamaa jiru jechuudha. Fudhatamanii argatamoo hin argatu kan jedhu gara fuulduratti waliin ilaalla. Ni dhufaa ni eegnaa jechuudha ammaaf wanti jedhame hin jiru. Kanaafuu jechuudha waan baay'ee of keessaa qaba geexaa'oo akkaawuntiin kuni. Kanaafuu haala salphaa ta'e kanaan Itoophiyaa keessa teessanii harka keessanii bilbila keessanii irratti ta'e kompiitara keessanii irratti ta'e haala kanaan kireet godhatuu ni dandeessa. Viidiyoo kan osoo irra hin oofin jalqabaa kaftanii hanga dhumaa yoo kan daawwatan ta'e nama tokko osoo hin gaafatin harka keessaniin kireet godhatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen kana fakkaata jechuudha daawwattoota kiyya. Barnoota geexaa'oo bal'inaan kan waliin barannu ta'a. Akkasumallee gara fuulduratti chaanaala kanarratti jechuudha daawwattoota kiyya biizines onlaayinii akkasumallee barnoota teekinooloojii kamiyyuu argatu yoo barbaadan namoonni hangamatti chaanaala Oromaan sabiskiraayib godhin piliis sabiskiraayib godhaa. Chaanaalli keenya yeroo kamiyyuu waan dhugaa qofarratti akka isiniif hojjetu ni beektan jechuudha. Namoonni maatii kiyya taatan kan hanga amma dura na hordofaa jirtan asumaan waan tokko kan isin galateeffatu barbaadutu jira. Namoonni hanga ammaa sabiskiraayib gootan 50,000 oliin geessanii jirtan. Sabiskiraayibii hordoftoota 50,000 gara 53 geessanii jirtanii baay'een isin galatoomfata daawwattoota Oromaanii. Gara fuulduratti illee jabaadhee akkan isiniif hojjedhuuf jechuudha. Viidiyoo keenya laayik godhuun akkasumallee sheer waliif godhuu jechuudha. Nu jajjabeessuun kan keessanii jechuudha. Qabiyyee keenya guyyaa guyyaan nu gadhiifnu kamiyyuu akka hordoftan asumaan kabajaan isin gaafachuu barbaada daawwattoota kiyya. Namoonni hanga ammatti sabiskiraayib godhin irra deebiin ammallee sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayib godhuun anaaf osoo hin taane isinuma fayyada. Barnootaan guyyaa guyyaan asirratti gadhiisu guyyaa guyyaan firii argattan jechuudha. Barnoota namni maallaqaan gara teelegiraamaatii fi akkasumallee gara zuumiitiin namni maallaqaan isin barsiisu firiin isin barsiise gara fuulduratti illee daawwattoota kiyya waan beeku kamirraa osoo isinirraa hin qusatin jechuudha. Guutuu isaa fidee kan isin barsiisu kan isinirraa eegamu na jajjabeessuu qofa jechuudha daawwattoota kiyya. Waa baay'eetu harka jira. Mooraalii keessan harkannaan waa baay'ee waan hin eegamne hedduutu harka jira. So kanaaf sabiskiraayib godhaatii na hordofaan isinin jedha daawwattoota kiyya. Barnoonni irra isiniif qabadhee dhufillee asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.